gaafadhu sa'aanutti fitina fidii ragaa eessatti waan kana fuute eenyuun luugaa jedhe harma qabadhaati qaama saalaa fuudhaa luugaa jedhe daabboo dubartii arrabaa yoo jedhe safuu takkaan dhageenye waan akkanaa rasuulli bar wa innaka la'alaa khuluqin adiim jedheen wallaahi pheenxeen kiristaanni amantiin qabne waaqeffataan akkasaa kan naasawu kanaaf dhiiraa miti daliila haa fidu sheekh ofiin jee deemamti as baheen wajji haasawu haasawu deemee fatwaa maal godhe eenyu bakka buufate eenyu bakka buufate yastaftuunaka fatwaa eenyu isa bakka buufate eenyu irraa barate kanaaf gaafadhu mana kee fiddee miti yookaan dibbeetiin hojjaa godhu takka takka mana isaa seenee viidiyoon as bee isaa eegale maaf irra dheeressita daawaa miti fidii Bashar daawaa miti akkasi ani sinirraa gabaabse tureera ani lallabadha Bashar dhageeffadhu asli Bashar Sheikh Bashar Ustaz fadhalatin qabini nagamu nindagaa argaa miti dhageeffadhu waan gootan daqiiqa takka qofa halkan guutuu haasaa bultan daqiiqa takka qofa الخير خير الكلام هذا لو قال دقيقة تككفنا كنا دقيقة تككفا سنجر नेटवर्क की रेफर ايوه دقيقة नेटवर्क की रेफर तो शेख كنا مقاربي